Jirra jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtootaa fi hordoftoota sukkaaree jirtuu baga jiraattanii bakka jirtanitti nageenyi xiyya ta'uun irraa madde isinaa geechuu isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya faaraa taatan YouTube kiyya subscribe laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii weelkaamiin isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Har'a viidiyoo baay'ee natti dhaga'amee fi viidiyoo baay'ee na gaddisiisu tokko dalaguu barbaada. Innis maalidha? Karaa sooshaal miidiyaa xixiqqaa yookaan karaa tiiktookii kana waa hedduutu dubbatamaa jira. Innis maalidha? Ijoollee shawaa sooshaal miidiyaa hin fayyadamtu moo ijoolleen shawaa silkii hin qabdu jechuudhaan kutaaf gandaaf amantiin nama qoodu dubbachuu jirtanii jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo ijoollee shawaa ni jirti. Shawaa keessa goonnis ni jira, jagnaanis ni jira. Kan jiru iyyuu ijoollee shawaati. Garuu immoo ijoollee shawaa ija isin guutuu didan moo isinitti mul'achuu didan jirra kan jiru ijoollee shawaati. Shawaan bar kan ofii lubbuu isaa aarsaa isaa godhee uummata isaa jiraachisu, kan ofii lubbuu ofii dabarsee saba isaa jiraachisu iyyuu warra shawaati jechuudha. Warra har'aa qofa osoo hin taane warra durii, warra yeroo gabrummaa kana caala Oromoon gabrummaa kana caala jala turte Oromoo gabrummaadhaa baasuuf aarsaa godhee lubbuu ofii dabarsee saba ofii jiraachisuuf yaalee jechuudha. Goota Jeneraal Taaddasaa Birruu ni beektan jedheetii yaada hundi keessanuu nama ofii jiraachuu dadhabee miti, nama of jiraachisuu dadhabee miti, nama saba isaatiif jedhee, nama uummata isaatiif jedhee lubbuu isaa aarsaa godhee saba kana jiraachisuuf lubbuu ofii dabarseedha. Kanaafiyyuu warri kutaan gandaan amantiin nama qooduu bartan ganda namaa hin tuqinaa. Akka gandi keessi kabajamu yoo barbaadde ganda namaa hin tuqin. Ganda kee kabajachaa, ganda kee jaalachaati, ganda namaa hin tuqin. Ijoollee shawaa nama hin tuqxu, ijoollee shawaa nama hin qeeqxu, ijoollee shawaa kutaan nama hin qooddu, ijoollee shawaa gandaan nama hin qooddu. Kan akka ijoollee shawaatu hin jiru. Maaliif abbootii keenyarraa seera keenyarraa baranneet amantiin keenyas yoo ta'e amantii namaa xiqqeessa hin jedhu. Warri amantii namaa xiqqeessitanis, warri ganda namaa xiqqeessitanis amantiin namaa amantii kee hordofi jaalladhu. Amantii namaa hin tuqin hin jeeqin. Akkuma kee akka amantiin kee sii kabajamu yoo barbaadde amantii namaa hordofi. Amantii namaa kabaji jechuudha. Akka amantiin kee sii kabajamu yoo barbaadde amantii namaa kabaji. Amantii namaa hin xiqqeessinaa. Amantii walitti qabaachuu baannu kutaa walitti qabaachuu baannu Oromummaa walitti qabna. Kanaafuu amantii namaa hin xiqqeessinaa. Eenyumtuu amantii namaa xiqqeessiteef amantii kee hin hordofu. Waa hedduutu deemamaa jira sooshaal miidiyaa kanarra. Hedduu takka nama aarsitan, hedduu takka nama qaanfachiistan. Oromummaa walitti qabna amantii walitti qabaachuu baattan. Guyyaa tokko dhuftan Oromummaa amantii faarsitan. Guyyaa tokko dhuftan gandummaa faarsitan. Akkamuma isinirraa taanu waanuma taanu dhabne sabni biraa isiniif fakkeenya hin ta'u, fakkeenya hin fudhattanii, fakkeenya hin beektanii isiniif hin galu akkamitti isinitti himan. Ana bar kan hin jedhu torbee tokko yoo amantii namaa qeeqxan ijoollee shawaa gadi bahanii nama qeeqan, ijoollee shawaa amantii nama tuqan, ijoollee shawaa gandaan nama qodan jettanii amma immoo ijoollee shawaa xiqqeessuu, ijoollee shawaa qeequu qabdanii. Jalqaba yeroo darbee leencoon maal jechaa ture amantii irratti, waa'ee amantii irratti maal jedhaa? Wallaggaa fi shawaa mililiktuu kirsinyaa kaasee jechaa ture. Isas obsinee xirra dabarre. Amma immoo jettanii fi fannoo namaa qeequu qabdanii, muka fuutanii wal jala xalaftanii raawwattanii fannoo namaa qeequu qabdanii akka fedhes ta'u isin amantii namaa xiqqeessitaniif, isin amantii namaa gadi qabdaniif namni amantii keessan hordofu hin jiru. Gaafa ati amantii namaa xiqqeessite amantiin kee akka xiqqaatu beeki. Gaafa ati amantii namaa kabajje akka amantii kee kabajamu beeki. Yoo isin akkana taatan, yoo isin akkanatti Oromoo kutaan qooddan, yoo isin akkanatti Oromoo gandaan qooddan, nuti ijoolleen amantii biraa waliin jiraachuu jirru akkamitti waliin jiraanna? Anas gaafa amantiin koo tuqamu na dhukkuba. Nama sanis gaafa amantiin isaa tuqamu ni dhukkuba. Akkamitti ijoolleen amantii adda addaa qabnu waliin jiraachuu dandeenya? Ijoolleen baatii takka, baatii lama, baatii sadii sooshaal miidiyaa irra baatanii sooshaal miidiyaa ijaan arguu hin beekne seenaa namaan xureessinaa, amantii namaa hin xureessinaa, seenaa Oromoo hin xureessinaa, ganda namaa hin xureessinaa. Amantiin nama kamiitiyyuu kabajaa qaba. Eegan itti amanee waan barbaade mukatti dhakaatti waan barbaade itti amanee anaaf amantii kooti. Wanti isin keessa naqite hin jiru. Amantii namaa hin qeeqinaa. Abbaan barbaade Oromummaa eenyumtuu namaa kennu, eenyumtuu namarraan fudhatu dhiiga ofiitiin namaa kenna. Amantii namaa hin xiqqeessinaa. Deebitanii jettanii yookaan amantii nu qooddan yookaan kutaan nu qooddan
deebitanii ijoollee shawaa hin jirammoo silkiin qabammoo sooshaal miidiyaan fayyadama. Silkiis ni qabna lama sadii ni qabna sooshaal miidiyaa isin fayyadamna. Ijoollee shawaa yoo isin arrabsuu baatan yoo isin tuquu baatan arguu dadhabdan miti kan gaafa nama arrabsitanii kan gaafa amantii namaan xiqqeessitanii zim jennu isin hanqatee deebitanii ijoollee shawaa eessa? Sirra ijoollee shawaa nama hin tuqan. Ijoollee safuu beeku, ijoollee hayyuu jalatti guddate, ijoollee kabajaa qabu, ilmaan abbaa gadaa isin hin tuqan. Yoo tuqan malee nama hin tuqan. Yoo tuqan immoo akkanatti isinirraa yaa'an namarraa gadi bu'aa. Oromoo taatee Oromoon Oromoo hin qeeqin. Oromoo taatee Oromoon Oromoo hin xiqqeessin. Saba keetiif qaalii ta'e. Yoo har'aati waan gaarii gootee dabarte boru seenas si yaadata. Yoo ati saba keetiif gaarii taate boru seenas si yaadata. Jawaar Mahmediitii fi Baqqalaa Garbaa amantii walitti hin qabani Oromummaa walitti qaban. Garuu saba isaaniitiif akkanatti qoon qaban waliin tokko ta'anii tooni gara Oromoon tun itti bilisummaa argattuu fi gara Oromoon itti garummaa jalaa baatu waliin mari'atan malee amantii wal qoonna jedhanii hin mari'atan. Ayyuurraa baradhaa, seenaa baradhaa, nama guddaarraa baradhaa, hangafa keessanirraa baradhaa. Maali kutaan wal qoodu? Maali amantiin wal qoodu? Warri amantiif kutaa wal qooddan warri ganda namaa xiqqeessitan isin xiqqaattan. Warri amantii namaa xiqqeessitan isin xiqqaattan. Akka amantiin keessii kabajamoo barbaadde amantii namaaf kabaji. Akka kutaan keessii kabajamoo barbaadde kutaa namaa kabaji. Kanuma isiniin jedhaa waan baay'ee na aarsitaniif waan baay'ee na gaddisiistaniif. Kanaafiyyuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa turaa viidiyoo kiyya laayikii naaf godhaa galatu.